barattoota arra ibsamtan baga gammaddan isin jechuun barbaada. Manni barumsaa Daarul Imaan kun absoo hedduu keessa bahee arra ga'ee jira. Walumaanuu anas dabalatee baga gammannee hundi keenya baga gammaddan jechuun barbaada. Mana barumsaa kana bifa addaatiin ijoollee barattoota akka biyyaatti abdatamtu itti horsiisa jedhamee lafaa ka'ee jechuudha. Ijoollee abdii biyyaa taate, ijoollee abdii addunyaa taate, ijoollee biyya tanaaf abdii taatu itti eegalla jennee lafaa kaane firiisaa xiqqoo arginee jirra jechuudha. Firiin barnoota yeroo takkatti hin argamu. Firiin barnoota bubbuleeti argama. Amma immoo ifa arginee jirra jechuudha. Ifa arginee jirra. Manni eegalarraa ka'ee qabsoo fi gufuu adda addaatiin kan dabalamee ture jechuudha waggaa eegalu manni barnootaa kun. Haawwan, abboowwan, maatii barattoota kanaa, barsiisota mana barnoota kanaa, hawaasa magaalaa Dadar baay'ee galateeffachuu barbaada jechuudha. Sadarkaa kana gahuudhaaf tattaaffii teessanii fi nu cinaa dhaabbattanii nu utubdanii tattaaffii teessanii manni barnootaa kun har'a ga'ee jechuudha. Gammachuu hongan qabnee nutti dhagahame jira jechuudha. Kanaaf manni barumsaa Daarul Imaan har'aan tan bu'uura baruu yookaan keejii kan jennu kanaan haa eegallu malee hanga yuunivarsiitiitti deemne jennee abdii akkasii qabna. Ni danda'ama jennee jirra. Ijoollee amma asitti argitanii jirtan faaruu alaabaa biyyoolessaa afaan Amaaraatiin faarfachuun Oromiyaa keessatti ni xiqqaata, ni beektan isinis. Ijoolleen tun abdii biyyaa hoggaa jennu akkanatti ijoollee tana kunuunsinee guddifnee bakkaan keenya hoggaa jennu agarsiiftuudha jechuudha kuni. Afaan tokko osoo hin ta'in kan baratan afaan dhalootaatiin baratan. Imaamata biiroo barnoota Oromiyaatiin hoogganamnee ture. Garuu afaanon akkamitti yeroo barnoota isaaniitti alattis ijoolleen tun afaan hunda dandeetti. Ijoolleen tun bakka dheetetti Itoophiyaa tana keessa bakka dheetetti bu'aa ta'uuf akka taatu tattaaffii barsiisota keenyaatii fi yoo isin nu cinaa jiraatan ni taasifna jenneeti Awurooppiin jee abdii akkasii qabna jechuudha. Abdii ka qabnu eega rabbiiti dura rabbi abdanna eega sitti aansinee isin abdanna jechuudha. Hawaasa kana abdan. Silaa isin nu cinaa jiraachuu baattanii manni barnootaa kun kan ga'u isinis ni beektanii jechuudha. Kanaaf amma waajjirri barnootaatis asitti affeeramanii asis jiranii isaan isaa galatamanii jechuun barbaada. Qajeelatti ogeeyyii waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Dadar baay'ee nu deeggaranii ila amma nu ga'anii dhiibanii as nu cinaan dhaabbatanii ogeeyyiin waajjira kanaa baay'ee warra isinis galateeffachuu qabdanii anis ni galateeffadhaa jechuudha. Akkamitti baga guyyaa kana geessite akkuma beekamutti waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Dadar keessatti manneen barnootaa mootummaatis ta'e kan dhuunfaa baay'inaan banuudhaan baroota dabran keessa hojii gaarii hojjechaa jira. Isa keessaa inni tokko mana barumsaa Daarul Imaan kana bara dabree haala garaagaraatiin akkaataan ittiin deemamaa ture xiqqoo rakkoolee qabaata. Bara kana garuu haala gaariidhaan karaa gaariidhaan deemamee kallattii qabsiisuudhaaf hojii yaalamee waan gaariitu jira. Walumaa galatti wanni barbaadame nuti akka magaalaa keenyaatti barattoonni tokkollee mana barumsaa maatii keessatti yookaan mana barumsaa keessatti mana isaanii keessatti akka nafne waan ta'eef gamanaanis barataan mana isaatii bahee barumsa qulqulluu argatee barumsa gaarii baratee bu'aa gaarii akka buusuuf wanni barbaadama. Kanaanis manneen barnoota dhuunfaa magaalaa keenya keessa jiran baay'een isaanii hojii gaarii hojjechaa jiranii kanaan galatoomaa jechuu barbaada.
haaluma kanaan manni barumsaa Daarul Maanis bara dabrirraa kaasee baranaas haaluma gaariidhaan mana barumsaa kana banee haala gaariin sochii keessa jira. Garuu wanti guddaan ergaan guddaan akka waajjira barnootaatti nuti dabarfachuu barbaannu guyyaa ijoollee eebbifnu yookaan guyyaa ijoolleen asirra baatee Ingiliffaa dubbatu yookaan afaan Arabaa dubbatu qofa osoo hin ta'in amata guutuu yookaan waggaa guutuu bira dhaabbannee mana barumsaatti ijoollee bira dhaabbannee ijoollee kan deeggarru yoo ta'e malee guyyaa tokkocha asirra dhufnee harka dhuunfuuf kanaaf ijoollee bu'aa buusuu dandeessu. Kanaaf akka maatii barattootaatti wanti maatii barataa tokkorraa eegamu barataa fulbana tokkorraa gaafa mana barumsaa seenirraa hanga waxabajjii 30 hanga guyyaa eebbifamutti maal hojjechaa jira, maal barachaa jira, akkamiin barachaa jira kaju barataa san hordofuun barbaachisaa qofa osoo hin ta'in dirqama. Itti aanee ammas manni barumsaa san maal hojjechaa jira? Ijoollee biyya san sirriitti naa barsiisaa jira moo? Ifiif rakkoo qaba moo? Ijoollee san waan biraa barsiisaa jira moo kaju mana barumsaatti dhaquudhaan barsiisota wajjin qaama mana barumsaa san bulchu wajjin sochii wal quunnamtii gaarii godhuudhaan hojii gaarii hojjechuu waan guyyaa as dhufanii asitti barsiisonni yookaan qaamni achi keessa hojjetu san waa hedduu hojjetee guyya kana isinii dhiyeessu ta'uu danda'a. Garuu maatiin kan eegamu maal barachaa bahe, akkamitti barachaa bahe, mana barumsaa sanii maaltu barbaachisa. Mana barumsaa cinaa waan dhaabbanne manni barumsaa kophaa isaa wanni godhu tokkollee ni jiru. Nama 5-6 achi keessa ta'anii nama dila kana hogganuun yookaan nama dila kana galmaan ga'uun ni danda'ama. Hawaasni naannoo sanii maatiin barataa gahee isirraa eegamu yoo taphate kana caalaa bu'aa gaarii buusuu waan danda'amuuf maatiin barattoota hawaasni naannoo sanii mana barumsaa cinaa dhaabbachuun murteessaadhaa kan jiran ergaa dabarsuudhaaf akka waliigalaatti barattoota keessan deeggaruudhaan gargaaruudhaan mana barumsaa cinaa dhaabbachuudhaan ijoolleen keessan guyyaa kanaaf akka geessuuf waan gootaniif galata isin barbaachisaa galatoomaa jechuun barbaada. Haaluma kanaan warra achi keessatti dadhabaa baatanii ijoolleen akkan asirratti baatee Ingiliffaas akka namni Ingiliffaa qofaa miti afaan Oromootiin as bahee haasa'e yoo jedhi nama muraasa kan hordachaa waan takka lama dubbatu. Isaan garuu as baanee afaan hin beekne afaan hin dhageenye akkanatti haasa'uun kun jijjiirama guddaa waan ta'eef kana jabaadhaa jajjabaadhaa jechuu barbaadna. Nutis wanni barbaadnu akka waajjira barnootaan barnoonni qulqulluun lammii hunda bira akka gahuu fi barataan yookaan lammii barnoota qulqulluu argattee sadarkaa gaarii akka geessu waan taateef kanaan mana barumsaatiin galatoomaa jabaadhaa jajjabaadhaa jechuu barbaada. Maatii barattootaa fi hawaasa hundaan galatoomaa baga guyyaa kanaan geessan. Hamne abbootii hamne ansi abbootii kennu guddaa maaliif mana barumsaa daa'immas waan adda addaati isaan deeggaruu eegate ijoolleen turre qomaan qabdi jaanii barsiisota isaanii gaafachuu jechuun kan hawaasaati jechuu isaaniiti itti fufuu faleeyanii maanaan. Akkam bultan duraan dursee keessummoota keenya akka waliigalaa koree gaamaabaa mana barnoota kanaa akkasumas horeelee adda addaatiif qaamman marii waltajjii kanarra yookaan sagantaa hibba kanarratti argamtan hundaanuu baga itti isin ga'e baga waliin geenye jechuun barbaada. Waa hundaa'u eebba mana barumsa Daarussalaam wajjin qabatee shukrii waan bal'aa kaase wantoonni jiru hundaa'u kaasee jira. Waan hin jechuu barbaada asirratti chaalenjii hedduu cabsee sagantaa guyyaa irraa kanaan ga'uuf hundaa'uun baga gammaddan baga gammannee jechuu barbaada. Irra deebi'a. Akka waajjira barnootaatti ogeessa infeeshinii fi madaallii manneen barnootaa bakka bu'ee sagantaa adda addaattis yeroo qophii ilaalu center of experience bakka jaamtu yookaan booda ka'ee wantoota baay'ee bakka itti arganne keessaa mana barumsa kanaa ta'uu waan ragaa bo'eetu jira jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti manni barnootaa hawaasa kanaan malee galma ga'uu hin danda'u. Kanaafuu deeggarsi barbaadu rogoo hundaan manneen barnootaa kan cinaa akka dhaabbattan jechuu barbaada. Gara keessaniis akka ogeeyyii waajjira barnootaatti halkanii guyyaa roobaa caama aduu fi ifa wajjin jirraa jechuu barbaada. Hundaa'uun isin wajjin jirra baga geetan baga waliin gamman jechuu barbaada. Galatooma. Walirra waan leessaa gurra keessa gurra qofaa miti
Arabiidhaas akka jennutti Jalaati dandamte kan nama hojjitu isaanii filmate dhalaan garaa dhufee osoo guyyaan kun asitti dukkanaa'e osoo guyyaan kun asitti dukkanaa'e maal kana qomaa kana abbaa kootis hedduudha sanitti dheeressu muraasumaan irraa hima maal jedheen jalqabaa mee maalaa barreessu dhabbii jireenya kee tolchee siifaa bareechu naaf jecha miidhamtee naaf jecha rifamte ana guddisuudha bakka hedduusette bal'ina keessuudha hubattee dinqabde abbaa jechuun hayyuudha abbaa jechuun beekaadha. Welcome to student family. My mother, she is my mama. She cherished me. She loved it with me. She cried with me. My mother, she is my mama. यानी वो माशाल्लाह ना जानता वाह हौला वाला माल इसी पूरे चुम्माले ना मादे भी सुन गई कभी माशाल्लाह हम भी ना करना हम बंदे What did you do in the morning? I woke up, I go to the bed, I was my husband and I have breakfast, I go to school. What did you do at midday? I go back to home, I wash my hands, serve lunch, I take rest. What did you do in the afternoon? I do homework, I help my parents, I study, I play with my friends. What did you do at night? I study, I wash my hands, I have dinner, I wash my legs, I sleep. One day I gave a ton of good drug. Baga gammaddan baga gamman Daarul Imaaniif qoftiin gaabiti Daarul Imaan manni barumsaa daa'imman keenya deemma deem mi'aayina qofaa miti yoo mi'aayinaa shankoorrinis ni mi'aawa karameellaanis ni mi'aawa deemmi waa hedduu of keessaa qabu deemmi aadaanis saayinsiis wal simachiisee barumsa yookaan karaa saayinsiitiin yoo deemtan karaa aadaatiin yoo deemtan lamaa walitti araarseeti fayyaa namaatiif jiraachisa ijoolleen keenya asitti agartan sun ijoolleen keenya asitti agartan san deemma waggaa jennu deemmi ilillii adda addaa irraa walitti baheeti deemmata ijoolleen teenya dooktara qaba piroofeesara qaba itti fufa kanaaf Daarul Imaaniin aanii iswiitiyas yookaan immoo deemma qulqulluun jaan akka Daarul Imaanii Daarul Imaan kaayoo asitti dhaabbatu qofa dadariif biyyaaf awwaayettu jechuun ni danda'ama garuu hunda keenyaa gochaan haa ta'u akka Daarul Imaanitti abdii guddaa dadarirraa qabna abdii guddaa daa'imman kanarraa qabna galatoomaa baga gammannee baga guyyaarraa kanaan geessan jechuu qofaan barbaada. Inumaatu hin oomishamu gana amma dure ni jalqabne malee hin xumurre xumurri keenya yoomi ejjennoo teenyaa fi murannoo teenyaa fi hamilee teenya nu feessa jechuudha. Tanaaf barsiisota keenyaas ta'e barattoota keenyaas ta'e keessummoota keenyaas ta'e manneen barnootaa keessummoonni irraa dhuftanis ta'e galatoomaa jabaadhaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada waan galatoomaa. akkamitti baga gammaddan baga gammaddan manni barnootaa Daarul Imaan waggaa tokko keessatti haatrik dalagee jechuudha. Kana gizeen jiru waggaa tokko keessatti jijjiirama sadii ni dhalatee ni dhaabbatee ni sossee jechuudha. Ni deeme guyyaarraa kan akkuma gartanitti jechuudha. Maaliif halee isaa hubeeyna nuti mul'ata Ustaad Ahmadiin qabuu fi barsiisonni achi keessa jiran shugrii dabalatee mul'ata isaan qaban beeyna jechuudha. Mul'ata isaan qaban waan beeynuuf itti duune jechuudha. Itti wareegamne ittiin immoo sadarkaa kana geenye jechuudha. Ittis arrabsamne jechuudha. Maaliif dhuunfatti wal gaafanne Dooktar Abiy yookaan immoo Obaamaa hedduu oomishna jaanii waa nu galan argitanii jirtu jechuudha. Dooktar Abiy hedduutu guyyaa har'aa kana asitti oomishamee jechuudha.
Kanaafuu baga gammaddan jechuu barbaanne. Manni barumsaa kun akkuma isaan jaanitti sadarkaa kanarra kan dhaabbatu miti. Itti fufa jechuudha. Itti fufa hanga eessa ga'utti hanga Dooktar Abiy oomishanitti jechuudha. Kanaafuu nuti maal godhuu qabna akka hawaasaatti mana barnootaa kana cinaa dhaabbachuu qabnaa kan hin jiruun dhaamsa qaba. Galatoomaa isin jaalannaa jiraadhaa jechuu barbaada. Kana fakkaata kanatti aansuudhaan ammaas sagantaan isaanii Arabuma lakkoofsa afaan Arabiitii fi afaan Oromootiin takkarraa eegalee hanga kuma dhibbaatti wal gaafachuu deeman kanarraayis liqii dhageeffachuu qabdan. Walla geenyaami lakkoofsa takkarraa hanga kuma dhibbaa wal gaafachuu deeman. Umarani jirani aga mari battole hamile sari be galutoma ijam turra rabbi sinati sujecha itti bufo opole ingam to ko arabe na bi ay panya to ko bedi abo ma to teji galana fune dema zaturi eje akati jolle budi klipa pe arabe ka aso udama tire na akata so ide jolle mo mashallah ala disi pada itian sudah terus dijira tuaga ham Dagang
is Sudesi. Good, better, best. Never, never best. Until your good is better. And then you better is best. Of ya. Sudah. Welcome to student family. My name is Sudesi. Good, better, best. Never, never best. Until your good is better. And then you better is best. Bakka nagaanin tanggal man kanyang timati peratota walala sa gura na ligasa kuro kamamti apal chanita walala ndale wai dala tati mente sebesa hadarayalati mente sebesa hadarayalati almane markamna nutu adibani almane markamna nutu borifoni idina legara tikal chabadu idina legara nakan jadu akan dibubewa bayu jodu akan dibubewa bayu jodu abang kamu tidur ada hal begitu abang kamu tidur ada hal begitu kalau tadi bawa kabel kutu kalau tadi bawa kabel kutu wanita ni ke bertani buta kena tama Arrajine dai wa jaga aban dai amar badani dai akan wartam mati kamna ini ya asal berarti ada penjelasan ada penjelasan ini second time ini